Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Jamiilaa Jimmaa bagni kan dhuftan viidiyoo haaraatti warroonni adisii gara isaanii kanaa dhuftan subscribe bakka jettu sana tuqaatii laayikii godhaa daawul milikitii alaarmii sanaa gadi tuqaatii viidiyoo nan gadhiisuu yeroodhaa gara yerootti akkasiin maraga isin fayyada. Hamma dhuma viidiyoo chaatti na hordofaan isin jedhaa warri na jajjabeessaa immoo komentii keessan na barreessaa waan beektan immoo beekumsa keessan irraa na qoodaa haga yoonaatiin waliin turtan hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa fayyataa horaa bulaan isin jedha. Har'aan kana immoo boleeyyan kiyyaa gorsa gabaabduu tokkoon isin qabadhee dhufee gorsi kootis gorsa ijoollee shaamarranii warroota biyya arabaa kana keessa jirtan hunduma keessaniif gorsa isin fayyada jedhee yaade ammas gorsa warra abbaa manaa keessan bultii keessan qabdanuufis gorsa ta'a jedhee yaade gorsa kana lachan isiniif qabadhee dhufee hamma dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Laayikii godhaa ijoollee goddanyoota keessan hiriyoota keessan waan asitti mukana ati hin beekta yoo ta'e namni si biraa goddanyoonni kee beekuu dhiisuu danda'u. Kanaafuu viidiyoo kana sheerii gochuudhaan hamma dhumaatitti na hordofaan isiniin jedhaa. Gara viidiyoo chattan isin dabarsaa sirriitti dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa irratti ijoollee shaamarranii warroota ammallee ganaa bultiin ijaarrataniif gara fuulduraatti bultii ijaarrachuuf deemtaniif dhiira isin filachuu qabdan dhiira akkamii ta'uu kan qabuun isiniif himaa. Sirriidhaan dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Inni tokkoffaa inni jalqabaa nama dhugaadhaan deemu jechuu nama of ta'ee sitti mul'atu musha of tuulee musha ammaallaqaa hamma kanan qabaa mana akkanaan qabaa zariin keenya akkanaa nuti qaccee nama guddaati turuu minaamin jedhee nama of tuulee sitti osoo hin ta'in nama of ta'ee eenyummaa isaatii fi qabeenya isaatis ta'e eenyummaa isaa ofitti amanamummaadhaan nama si wajjiniin garaa qulqulluudhaan si jaallatu ta'uu qaba jechuudha. Namni ati bultii keetiif filattu inni har'a sobee of tuulee jaalala siif hin qabne dhugaa sitti fakkeessee wayi bareeda keetiif jecha wayi maallaqa keetiif jecha si jaallatee si fuudhu bor bultii keessatti rakkoo sitti fiduu danda'a jechuudha. Kana jechuun kootis namni yookaan otuma sin jaallatin biyya arabaa keessa dhuftee hojii hojjettee birrii walitti qabdee mana ijaarte ilaalee si fuudha yoo ta'e bor maallaqni sun birriin sun dhumuu danda'a. Garuu ati isa biratti haftaa jaalalli keessan sun sila maallaqaan dhufee diigamuu danda'a jechuu akkuma laafaatti. Kanaafuu bultii kee keessatti ilmaan gaarii horattee jiruu bultii jireenya hamma jiraatte keessatti gammachuun jiraachuu feete dhiira dhugaan si jaallatu kan ofitti amanamummaadhaan sitti dhufe jechuudha. Kanatti filachuu qabdu. Bareeda isaa ilaaluu dhiiftee birrii isaa ilaaluu dhiiftee nama eenyummaa isaatti ofitti amanee sitti dhufudha jechuudha namni ati filachuu qabdu. Akkasumas ijoolleen shaamarranii jechuudha. Gisee dhiira tokko jaallattan mushinwaan sabiyyiidha wanta akka keessa godheen dabarfannee ijoollummaatti hin biyyaa bahee nama jaallatte hin beeku manaaminteedha jettanii waan haala keessaniin waliin fakkaanne itti dhiyaattanii yoo jaallattan wanni ta'an dhaabatanii fuuchuuf nama rakkisaa jedhan wanna ati teessee hidhattee keessu dhaabattee fuuchuuf si rakkisaa jechuudha. Manaan kanaatis dubbiin ta'e haara soba irra dibaa ittiin haasoftee itti heerumtu boruu gaafa bultii horatte gaafa gaafii tokko amalli kee fi jiruun ati keessa dabarfatte guutuutti abbaan manaan kee dhaga'uu waan hin oolleef jaallatu siyaa jaallatu jibbu siyaa jibbu of ta'iitii itti dhiyaadhu. Nama kooti jettee itti amantee nama sanaan tokko ta'uu feetu nama itti heerumuuf filachuu feetu of ta'iitii itti dhiyaadhu. Eenyummaa kee qulqulluudhaan itti dhiyaadhu. Eenyummaa kee qulqulluu waan keessa dabarfattee fi guddisa haala akkamii keessatti akka guddattee fi maatiin kee nama akkamii akka ta'anii fi waan hunda otoo jaalala keessa hin seenin dura guutuutti nama kootaa jettee amantu nama jaallachuuf bultii wajjin ijaarrachuuf feetutti of ta'ii itti dhiyaadhu. Mushinnuu hara naa jaallatu jettee of guddiftee bara akkana malee akkanaatti hin guddannee maarreedha jettee yoo itti dhiyaatte boruu si rakkisuun isaan ooluu jechuudha. Maaliif namni wal fuudhee bultii horate biyya maatii keetti dhaquun isaan ooluu biyya maatii dhaqxee namaa wal baruun isaan ooluu dubbiin ati kaleessa sobaa oolte hunduu dhaga'amuun ooluu jechuudha. Madda fakkeenya siif haa kaasu. Ati nama mana sargii dhaqu nama daansii jaallatu nama namoota baay'ee jaallatee dhiise nama duraan nama goyyoomsaa ture ta'uu ni mala. Akkas taate siin jechaan jiru ta'uu ni mala. Garuu abbaa manaa keetiitiif kan ati himteetti heerumtu yoo ati durbaa mana qabeettii takka bakka hin taane hin dhaabbanne jettee of sobdeetti heerumta yoo ta'e abbaan manaan kee gaafa dhugaa kee fi maal akka taate si dhaga'ee quuqama jidduu keessanitti fiduu danda'a jechuudha. Kanaafidha kan akkanas hin jedhuuf.
yeroo ijoollee dhiiraa jaallattan waan tokkotu jira wanni nu gowwoomsu. Haasaayyuun beeku gowwaadha inni jaalaluma ibsachuun beeku jennee nama silaa nuuf ta'u nama silaa bultii keenyaaf nama silaa jaalala nuu qabu sana tuffannee yoo bira dabarfanne inni sirra gisee dhibba deebi'ee siin jaaladha jedhetu maalummaa keeyyuun beekin maqaa kee sirriitti hin barin sobee ol kee dhaawatee si ashoofu boruu akkasuma kan biraa sirratti hin hojjanuu danda'a jechuudha. Kanaafuu dhiirri malkii osoo hin taane qabeenya isaa osoo hin taane dhiirri isin filachuu qabdan kan si wajjin jaalala ati isaaf qabdu qixa si jaallatee bultii kee keessatti gammachuudhaan akka itti dabarsitu kan fedhu kan karoora isaa gara fuulduraa si gaafatee baru kan karoora isaa immoo siif ibsu ta'uu qaba jechuudha. Filannoon keessan akka viidiyoo kanarraa waa xiqqoollee bitaatee barumsa argattan abdiin qaba. Amma ammoo gara warra abbaa manaa qabdan bultii keessan keessatti akka jeeqamne dhufne akka ilmaan keessan seeraan guddifatanii dhalli keessan isinirraa waan gaarii ilaaltee barachaa guddatu gochuuf maal gochoota qabdan isiniif hima. Tokkoffaa abbaan manaa keetii yoo inni alaa deemaa dhufe yoo haga feete aara qabaatte yoo haga feete namarraa waa isaa dhageesse yookaan walloltee isaa dhageesse jirtaa jira oolte ta'es yoo bilbila isaa namaan yaasee shakkii ta'es akkuma inni bakkeerraa dhufeen alatti hin qabeen alatti haasaadhaan hin eegin yeroo inni bakkee deemaa ol dhufu haga fedhe dallansoo qabaattellee fuula keerraa bashaashummaa ibsachaa akkam oolte baroolte dalagaan akkam maal keessa oolte olmaan guyyaarraa maal fakkaata jedhii fuula bashaashaa qabuun itti ifi. Kana jechuun kun maaliifi wayi abbaan manaa keetii gammachuudhaan irraa ol dhufaara ta'a. Isaa gammadaa jiru yooti gammachuu isaa sana keessatti dhaamsite akkuma inni bakkee dhufeen waan sila araartuu aarii keetti darbattee gammachuu sana keessatti dhaamsite jaalalli isaa hamma siif qabu gadi bu'aa deema jechuudha. Akka sanatti inni sirreessi ta'uu osoo hin taane otoo akka inni gara bowwaatti gadi jaamu gootaa jechuudha. Yookaan immoo lamattii tokko namni bakkee dhaaloo deemee dhufu wayi gammachuu qabaataa dhufa wayi immoo aaraatu dhufa jechuudha. Bakkee kana yoo hiriyaa isaa walitti bu'ee wayi immoo asaabuma jiruu biyya duniyaa kana keessa namni nasamne hin jiru asaabuma bultii isaa jiruu isaa kana asabaa dhufata yeroo ta'e siyaasaadhaan itti dabaltu akka inni jiruu dhumti kun maanne jedhee of jibbutti gootaa jechuudha. Kana jechuunis bultiin keessa laaftuudhumatti jeeqamaa jechuudha. Ilmoon keessarraa waan gaarii barachaan guddattu ol galtee gadi baatee wallee mana barumsaa deemtee jaraa wal luluun galaa jedhaa galti jechuudha. Yoo nama shakkitu taate yoo nama abbaan manaa kee haala badaa qaba taate abbaa manaa kee sirreeffachuu barbaadde nyaata kee dhiyeessii wajjin kolfiitii taphadhu ka'iitii suutumaan yaa abbaa manaa koo bar'aan baay'een si jaaladha bultii keenyas akka inni jeeqamuun fedhu amala kee sirreeffadhu waan kanaaf kana sirraa hin jaalladhu waan kana hin godhin jedhiitii gorsi dhugaadhaan itti dhiyaadhu suutumaan. Dhiira sirreessuun laaftuudha. Jiruufi jireenya namaa keessatti dubartii jallatte sirreessuutu jabaata malee dhiira yoo jallate ni qajeelchita. Akkatu dirrifataa dhiirri maaliifi dubartiin garaan keenya tokkicha. Garaa jaallanuunis tokkicha qabna garaa jibbinuunis tokkicha qabna. Isinii galee dhiirri garuu gara laafeen dubartiidha jedhamaami. Dubartii waan kuttee jala sararte jalatti as deebiin qabdu. Kunis bultii keessi fayyada. Yoo har'aan kana abbaan manaa keetii bilbila haasaa jettee shakkite intala kee jaallata jechuu dhageessee shakkite dalgaan osoo hin ta'in suutumaan haxaayitii deebisi hundeeffatta abbaa manaa kee gorsite. Bura gadi teessee anna waan akkanaa natti hin tolu namnis dhufee hedduu keenya beekaa kan akkanaa nuun jedhu si yeellaa jechuu deebisee ansimaa fi bultiin keenya hin jeeqamini namni qofa nutti hin qabin jedhee teettee gaafate gorsite deebi'ee si yeellayeetu ala karaan harkaa badde dhiisee daanatu balleessa qaba haati manaa koo miskiinaa jedheetu si deebi'a jechuudha. Yooti immoo amma inni ol galee gadi ba'uun haasaatti funaantee silaa maanni argalfii hin qabu jedheetu ittuu gara bowwaatti gadi jaamaa jechuu akkuma duraan siin jedhe. Tokko kana inni lammaffaan ammoo kana ijoollee warsichee heerumtan isin fayyada deetii yaada. Gaafa inni hiriyaasaa bakkee dhaabbatee wasitti dhufu manan qaba jedhee bultiin qaba jedhee gammachuudhaan gaafa inni hiriyaasaatiin kootti mana koo jedhee mana kee fudhatee dhufu biyya namaa keessattis ta'uu danda'a Itoophiyaa keessatti galtees ta'uu danda'a wanni kun jechuudha nama baay'ee amala adda addaa qabu wajjin mana tokkicha keessa waan an tureef jechuudha. Kun nama ta'e duratti mul'ata wanni kun. Ani hojii dhaqachuuf hin kaaraa maallaqa taa'abnee finnee hiriyaa keetiin bashabashitee balleessitee nyaata ni shanii raataa godhee guyyaa kanaan keessummaadhaan si astanaa gadee booda maal kee oomisichi maaliin hojjedha minxiqishiyoodha jettee gaafa inni hiriyaasaa bakkee raabbatee sitti dhufu mana kooti jedhee fuulaa jedhaan hin ilaalin. Akka hiriyaa yoo hiriyaa amala isaa jibbitu ta'e hiriyaan kee ekelee sii wajjin hin gaarii miti
amala keessi balleessa jijjiirradhu. Nama gaarii wajjin deemi, nama guddaa wajjin deemi jedhii gorsi malee gaafa inni bakkeedha hiriyaa isaa fudhatee dhufu caatii fudhatee haa ta'u waanuma fedhe wajjin ijoolleen wal duukaa deemu ijoolleen dhiiraa. Mana isatu mana qaba kottaa mana koo galee buna danfisiifannaa warra koo siin jedha yoo inni jiraate waan harkarraa qabdu sana waan sila hojjechaa sana lafa kaayitii hiriyaa isaa astanaagadii fi gammachuudhaan fuula bashaashaa qabuun mushiin of nyaataa ofitti haaraa ati bakkeera duriyyoota walii guurtee na fiddaan dalagaan qabaanaa dhalmaaniiti maarreedha jechuu osoo hin taane waan sila hojjetaa sana lafa keessee waan qabduun fuula ifaadhaan hiriyaa isaa keessummeessitee fi fuula ittiftee yoo itti geggeessitee fi abbaan manaan kee jaalalli isaa amma sila siif qaburra cimaa deema jechuudha. Lammaffaan kanaa isa sadaffaa immoo maatii keetiif maaliif waa taata, maatii keetiif maallaqa ergita, maatii keetiif maaliif akkana goota, maatii keetiif maaf kana taataate haadha kee malee haadha koo maarree hin godhattu minaaminti jettee waan inni maatii isaatiif godhu keessatti quuqamaa hin kaasin. Maatiin isaa otoo hin argin dura otoo isaan beekne dura cabanii rakkatanii dhukkubsatanii wajjin yaanaanii guddisanii iddoo kanaan gahatan. Kanaafuu wanta inni maatii isaatiif godhu keessatti quuqamni sitti hin dhaga'amin. Yeroo hadha maatiin kan kee maatiin isaa rakkannaan inni maatii isaa gargaaree itti cabu itti ajjee ilmoon keessi akka damtu jedhamee eebbifamu inni eebbifamaa jiru sun ilmoo keeti waan ta'eefu maatii isaan jibbin fira isaasitti dhufuun jibbin haadha isaan jibbin keessumatti haadha keetiif haati isaa tokkotti ilaaluu qabdu. Hattaa yoo inni illee jajjabaadhaan badaadhaan haadha kee ilaala ta'e yaa abbaa manaa koo bara haadha kee akka haadha kootiittan jaalladha atillee nan kunaa jaalladhu kan kunaa kabaji yoo nu lachan malee maal qabu jara lachuu jettee je tokkoon ilaalu maaliifi kanammoo an horreetii obbolaa baay'ee gatiin qabuu fi wanni akkana namoota baay'ee irratti mul'ata. Osoo haadha koo taatee yoo jedhe rakkina haadha isaa giseen ilaaluuf sitti hin dhagaamin gadda ta'e sitti hin mul'atin. Waan hunda caalaa biyyaa isaa kabajii fi isa hayayii haadhaaf abbaa isaa of qabii fi yoollee sila si jibba ta'e isiin haadha jara keenyaati jedhee si jaallata abbaan manaa keetii. Yoo inni maallaqa kee bashabbashee balleessa ta'e immoo maallaqa sanarraa itti qusannaa akka itti qusatan itti himi gorsi nama hin deebisa. Yoo kana hundaa gorsitee immoo suutaan itti himtee haqlii godhadhu dhiisi bultii keenya nuuf wayyaa numa walii wayyaa alan fiigin jennaan siti deemu kana hundarra dabarfate wajjin deessee bultii kee jiruu kee umurii kee fituun fixiin otoo ilmaan hin baay'isin namni sun yoo ati amala kana hundaa nammas hin jedhe kana otootti qabdu otootti nama sabirii qabu taatu otootti hiriyaa isaa akka bartuu fi otootti qulqullina kee eeggattu osootti nyaataaf dhugaatii isaa eegduu fi didi ala fiiga ta'e kan amma haalaan siin jedhe kana hundatuu qabdu yoo bakkee gulfa ta'e dhiisiif laalashii jedhi siin jedhaa nagaanaa ta'a fayyaa ta'a irraa bulaa kana caalaa isinitti hin dheeressu yoo jaallattan laayikii godhaa. Gorsota adda addaa waan bultii fi jireenya keessan keessatti isin fayyadu akkasumas jaalala keessatti isin fayyadu jedhee yaada isinittiin himaa yoo jaallattan koomentii jalatti barreessaa anilleen akkuma keessanii umurii waggaa 17 hin heerume jechuudha yoo xiqqaate har'a gara waggaa 8 keessan jira jiruu fi bultii koo keessatti nama akka anarra isiniin gorsuu kanatti taa'ee kottu jedhee na gorsaa akkam bultii koo qajeelaan uffadhu na gorsaa na wajjiniin ture namoota hedduu jira. Kanaafuu ani immoo har'a gorsa kaleessa namni na gorsi sana na fayyade sana isinis fayyadu jedhee isinitti himee nagaanaa ta'a fayyaa ta'a irraa bulaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullah.